Haliillaa fi opereeshinii Israa'el raawwattuu keessatti qoodi isaa olaanaadha. Itoophiyaatii hanga giddu gala bahaatti hirmaateera. Israa'el garuu yeroo baay'ee waa'ee dhaabbata kanaan dubbattu. Kanneen xiinxalan hojiin isaatu dubbataa maaf dubbattee jedhu. Kana dubbataa jiru waa'ee dhaabbata tika Israa'el Moosaadidha. Dhaabbati kun maal dalage? Israa'el daangaa qilleensaaraan cabsuun qondaalota gamee jejjeefteetti. Haliillaan samiirraa raawwatus dhaabbati basaasaa Israa'el garuu bakkeerratti xiyyeeffatamu adda baasuu keessatti gahee olaanaa akka ba'e yaadama. Basaastonni kunneen sirna qilleensaaraan haleeluuf xiyyaarota nammaleeyyii dhoksaan galchuutu shakkama. Kanaan dura aangawoonni Iraan humnoota nageenyaa isaanii keessa basaastonni Israa'el seenuu shakkaa turan. Moosaad garuu Iraan qofa miti. Libaanos, Sudaan, Itoophiyaa fi kaanitti opereeshinii raawwateera. Mee milkaa'ina dhaabbata kana keessaa muraasa haa ilaallu. Ajjechaa Ismaa'eel Haniyee. Israa'el ajjechaa kanaaf ji'ootaaf itti yaadde. Hoogganaa siyaasaa Hamaas kan turan Ismaa'eel Haniyee adoolessa 2024 ture kutaatti boqotan keessa kan ajjeefaman. Israa'el turteeti aanatu hojjechaa isaanii keessa harka qaba jechuun kan amante. Haniyeen sirna muudama pirezidaantii haaraa Iraan irratti hirmaachuuf dhaqaniiti. Kuni kan isaan mudate. Gaazexaan US New York Times Haniyeen kan ajjeefaman boombii ji'a 2 dura gamoo isaan keessa turan keessa galfamee ni jedheera.